Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu barattoota fayyaa keessanii obboleessa keessan abdiidha. Har'a waan gabaabduu kanan isiniin barsiisee xumura. Namoota zeeroo yookiin immoo qubee afaan Oromoo guutummaatti hin beekne jechuudhaa fi innis maalidhaa? Qubee afaan Oromoo zeeroo irraa kaafnee akkamitti akka salphaatti deemuu dandeenya isa jedhudha. Kanaaf akka salphaatti qubee afaan Oromoo zeeroo irraa kaafnee A, Ba, Caa, Daa, E, Ha, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, A, Ra, Sa, Ka, U, Va, Wa, A, Ya, Za jenna jechuudha. Abaa caadaa eefaa gahaa ijaa kaalaa mana oppaa qaaraa saataa uvaa waaxaa yaazaa. Qubee afaan Oromoo 26 qeenxee kan ta'an yookiin baaqee kan ta'an jechuudha. Inni itti aanu qubee afaan Oromoo 26 kun isaan amma isinii dubbise isaan gara olii kun qubee gurguddaa jedhamu akkuma isin argitan saayizii isaa yookiin boci isaa gurguddaadha. Qubee afaan Oromoo 26 kana immoo xixinnaan isaa isaan sarara lammaffaa irratti argamanidha. Xixinnaan isaanis akkuma kana sagaleetu wal fakkaataa qabu. A, Ba, Caa, Daa, E, Pa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Abaa daa'eefa gahaa ija kaala mana obbaa qaara saataa uvaa waaxa yaazaa jennee barannaa jechuudha. Akka salphaatti akka nama faarfatutti gochuuf. Qubeewwan afaan Oromoo qubee 26tu jira baaqeen jennee erga ta'ee qubee afaan Oromoo 26 kun gurguddaa fi xixiqqaadha. Achi keessaa qubee gurguddaa fi xixiqqaa erga jennee booda qubeen afaan Oromoo dubbifamaan 26 keessaa qubee 21dha. Dubbachiiftuun qubee 26 keessaa qubee 5 taati jechuudha. 21 dubbifamaa yoo ta'e qubeen 5 immoo ishii hafte dubbachiiftuu taati jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo qubeen dubbifamaan qofti qubeen 21 sun walitti haanee hiika hin qabaatu jechuudha. Yoo dubbachiiftuun gidduu galte jechi afaan Oromoo tokko hiika qabaachuu danda'a. Kanaaf dubbachiiftuu hin dubbachiifti jechuudha. Dubbifamaa hin dubbifamaa jechuudha. Qubeen dubbifamaa afaan Oromoo qubee gurguddaa qubee xixiqqaa qabaa. Isaanuma gara olii keessaan guuree gadi fidee jechuudha sarara kanarratti. Kanaaf qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuun 5 yoo taate A, E, I, O, U taati jechuudha. Warri dubbachiiftuun sagalee jennaa jechuudha. Sagalee nuti uumnu kanaan ol uumamuu hin danda'u jechuudha sagaleen afaan Oromoo. Yookiin A jenna, yookiin E, yookiin I, yookiin O, yookiin U jenna. Kanaan alatti sagalee afaan Oromoo uumuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf Amaariffaa A, E, I, O, U jedhu miti. Ha, hu, hi, ha, he, hi, ho. Akkana jedhu miti. Sagalee garaagaraa uumanii 7 kaa'u. Nuti garuu sagalee wal fakkaataa yoo uumneen alatti sagalee garaagaraa 5 uumnaa jechuudha afaan Oromootti A, E, I, O, U isa jedhu. Kanaaf dubbachiiftuu jedhamu jechuudha. Dubbachiiftuu kanarraa kan hafan qubeen afaan Oromoo warri kaan dubbifamaa jedhamu. Isaan kunis gurguddaa fi xixinnaan isaanii akkuma gara olii irratti isinii ibseedha. Garaagarummaa hin qaban. Kanaaf dubbifamaa warri jedhaman Baa, Caa, Daa, Faa, Gaa, Haa, Ja, Kaa, Laa, Maa, Naa, Paa, Phaa, Raa, Saa, Taa, Vaa, Waa, Xaa fi Yaa, Zaadha jechuudha. Isaan kun warruma gara olii 26 keessaa dubbifamaa fi dubbachiiftutti adda adda kan qoonnedha.
Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Yuutuubii Abdii Tiyuub jedhu sabskiraayib yoo gootanii kan biraa kan kanaan irraa hafee fi kan kana dabalachuu dandeessu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Obboleessa keessan Abdiin ture.